Yoo akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan ilaalaa jirtan kun Finfinnee Integrated Broadcasting oduuf odeeffannoodha. Oduuf odeeffannoo guyyaa har'aa isin tahimuu fi kan asitti argamne hamboruu mashiitii fi akkanuma lama waa'elli kiyya kan yeroo hundumaa laallisaa alamu waliin taane ogeessi teeknikaa ammoo Lammi Solomon waliin ta'uudhaan odeeffannoo guyyaa har'aa isinitti himna. Nagiyaa sin gaafatullee hin daganne hordoftooti amantaa musliimaa hordoftooti amantaa islaamaa hundi keessan baga ayyaana arafaatiin isin ga'e jecha hawaasni musliimaa ardii addunyaarra jirtan hundi keessan ammoo ayyaana idil adhaa guyyaa bor kabajamu waggaa 100 fi 442 baga isinii ingee jecha odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne itti himuun dura hawaasa musliimaa kan biyya gubbaa biyya teenya keessa jiraatanii fi ardii addunyaarra jiratan hunda isaaniitiin jalqaba odeeffannoo keenyatti himuun dura baga ayyaanaan isin ga'e jedhuun jedhiiti jalbultii lachumaan. Egaa akkuma beekamu oduuf odeeffannoo keenyaatiin dhimmoota waqtaawaa biyya keessaa akkasuma biyya alaa irratti fuulleffachuudhaan daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a. Har'as ammoo akkuma carraa egaa ayyaana idil adhaa guyyaa borii kabajamu sababeeffachuudhaan FIB dhaan jechuudha dhangaawwan mimmiidhagoo fi babbareedoo ta'an kan hordoftoonni amantaa musliimaa idil addunyaa mararra jiran itti bashannanan itti bohaaranii sagantaa barsiisoo ta'an hedduu qabannee kan guyyaa borii dhiyaannu ta'a. Sana dura garuu hordoftoota amantaa musliimaatiin akkasuma kan saba Oromoo ta'an biyya keenya keessa jiran lammiilee Oromoo fi Oromiyaa hundaan baga jala bultii ayyaana idil adhaa kan bara kanaatiin isin ga'e ittiin jennee oduuf odeeffannoo keenya kan guyyaa har'aa kana eegallu. Oduuf odeeffannoo jalqaba qabannee dhufne akkuma beekamu ayyaanni arafa amma kabajamaati kan inni jiru. Ayyaanni kun ayyaana hajjiiti. Hajjii godhanii hawaasii musliimaa kan ardii addunyaarra jiru hundi isaaniitu amantaa islaamaa hordofan san sababeeffachuun akkaataa amantaan isaanii hajajuun warri carraa argatan sababa COVID-19 fi warri hafanii warri kun Saudi Arabiyaatti deemanii haga kabajuu eegalanii turaniiti kan isaan jiranii gaara arafaarratti naanna'aniiti kan isaan ayyaana kana kabajaa jiranii kun amma hawaasni musliimaa ardii addunyaarra jiru hundumti isaatiiyyuu guyyaa boru ayyaana idil adhaa kabajuudhaaf jalbultiirra jira. Hawaasni keenya kan keessaayyuu hawaasni Oromoo fi Oromiyaa keessa qubatu jechuudha hedduminni isaatiiyyuu ayyaanota jiran hundumaa waliin kabajuudhaan hawaasa beekamuudha akka biyyaatti yoo fudhannee akkanuma addunyaa irratti yoo fudhanne immoo hawaasni amantaa hordofuun akka malee akka wal jaallatuuf akka wal jajjabeeffatu beekamaadha. Kanumaan ol qabatee nuti immoo ayyaana kanaan ol qabatee ergaawwan namooti amantaa gurguddoon dabarsanii fi hogganoonni naannolee fi kan biyyattii kan dabarsan daawwattoota keenya biraan ga'uuf odeeffannoo keenya akka guyyaa har'aa keessatti qabanneeti kan jirru. Kama biraatiin immoo gargaarsa talaallii COVID-19 Ameerikaan Itoophiyaa fi kennuuf waadaa galte kan doozii miliyoona 1.2 keessaa walakkaa hagi tokko ka ta'u gara Itoophiyaatti dhufee akka jiru odeeffannoo qabna. Waan sibira jiruun immoo atitti kiyatta. Egaa keessattuu yeroo garaagaraatti odeeffannoowwan waqtaawaa ta'an afurratti fuulleffanneeti yeroo keenyatti fayyadamuun kan daawwattoota keenya biraan geenyuudhaaf karoora qabanneeti seennu jechuudha istiidiyoo sanaan kan wal qabate egaa akkuma amma kaasta ayyaana arafaa irratti ayyaana idil adhaa kan guyyaa borii kabajamutti fuulleffachuudhaan sababa COVID-19 dhaan namoonni hedduminaan achi deemanii kabajachuun itti ulfaatu qe'eedhuma isaaniitti bakkuma jiranitti kabajuu murteessaniiti kan isaan jiranii. Kanaanis ammoo biyyoota idil addunyaa keessatti jechuudha akkasuma kan gama Afrikaatiin immoo Misrii fi Seenegaal keessatti bakka hawaasni musliimaa hedduminaan itti baay'atutti qaala'insi guyyaa boriitiif ayyaanaaf kan barbaachisu kanneen akka hoolaa akkasuma wantoota qalaman kanneen biroo qaala'insi jireenyaa akkasuma qaala'insi gabaa hedduminaan ol ka'ee jiraachuu isaarratti waan tokko kan maddeen keenya wabeeffachuudhaan isaan biraan geenyu ta'a. Sanarratti immoo ministeerri qonnaa biyyattii maal akka jedheetii fi sangaawwan akkasuma hoolota meeqatu qalmaaf qophaa'atii jira kan jedhu kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Waan hawaasni musliimaas immoo akkamittiin guyyaa kana kabajachuu akka qabuu fi ergaawwan gamasiin jirullee kan biraan geenyu ta'a. Gama biraatiin ammoo oduuf odeeffannoo keenya kan dila addaa ta'e immoo waldaan fannoo diimaa addunyaa jechuudha. Yeroo garaagaraatti dhimmoota garaagaraa irratti keessa seentummaadhaan qaama walabaa dhaabbata walabaa mirgoota namoomaatiif falmanii waliin ta'uun dhimmoota garaagaraa irratti falmii rakkinoota jiran furuudhaaf kan dhaabbatedha. Gabaasaalee garaagaraa gurguddaa ta'an dhimmoota biyyaa daangaa akkasumas immoo lolaa fi wantoota garaagaraa siyaasa biyyaa irratti seenee ibsa garaagaraa ni laata. Sanas immoo deeggarsa ni taasisa.
Kanarratti fuulleffachuudhaan gama Itoophiyaattis asqaareedhaan dhimma lola Tigraay irratti fuulleffatee namoota booji'aman jedhaman keessattuu raayyaa ittisa biyyaa akka gama Itoophiyaatiin naannoo Tigraay keessatti lola irratti booji'aman jedhaman qorachuuf daawwachuudhaan taateewwan jiran qorachuudhaaf achitti imaluu kootiif carraa guddaadha hedduu gammada jedhee ibsa baaseeti kan inni jiru. Ibsi waldaan fannoo diimaa addunyaa kun immoo maal akka ta'e daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Yeroo gabaabduu qabnu keessatti kana daddaffiidhaan kan biraan geenyu ta'a kan na jira jiru kana fakkaata. Hayyee jalqabuma irratti kiyanna hawaana saanuuni hawaasni musliima addunyaa irra jiraatu warri amantaa islaamaa hordofan hundumti isaanii tuuyyuu nuti akka maqaa FIBtiin illee maqaa hawaasa FIB keessa jiraatu hundumaan iyyuu bagattiin isin ga'e jenneeti kan jirru. Itti aansini immoo taa keenyas kan jalqabaa jiru odeeffannoo keenya baga jala bultii isin ga'e akkasumas immoo baga gaara Arafaa irratti guyyaa har'aa ayyaana kabajamaa jiru geessan jenneeti kan eegalaati jiru nullee gammachuu guddaa qabna jechuudha. Gammachuun guddaa nutti dhagameeti kan jiru gamanumaan immoo ayyaanaan wal qabatanii odeeffannoowwan jiru kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Akkuma beekamu pirezidaantiin dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa jechuudha kan mana marii federaalaa ergaa baga dhaqqabdanii dabarsaniiti kan isaan jiran kan akka Itoophiyaatti kan jiran gumiin dhimmoota islaamummaa Oromiyaatillee hoogganaan isaanii yookiin pirezidaantiin isaanii Sheek Haji Ibrahim Tufaatillee hawaasa musliimaa kan Oromiyaa keessa jiraatanii fi uummata Oromoo kan amantaa islaamaa hordofan hunduma isaaniitiin iyyuu baga ayyaana Arafaatiin singee akkasuma lammoo jalbultii ayyaana Idil Adhaatiin baga singee kan jedhu hajji kan waggaa 1442 kanaan baga singee kan jedhu dabarsanti kan jirani hogganoonni pirezidaantonni yookiin hogganoonni mootummoota naannootillee kan uummata kibbaa kan Sidaamaa kan Oromiyaas dabalatee hundumti isaaniitu hawaasa musliimaatiin baga ayyaana kanaan singee jedhaniiti kan isaan jirani jalbultii illee dabalatee jechuudha. Kana odeeffannoo qabnu kan hawaasa keenya biraan geenyu ta'a irratti kiyattaa jechuudha. Gama biraatiin ammoo egaa pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa jechuudha. Dhaamsa dabarsaniin yeroo ayyaana kana kabajnu wayita ayyaana kana kabajnu jechuu isaaniiti rakkataa warra beelaan beela baasuudhaan warra dheebotan dheebuu baasuudhaan warra daaran uwwisuudhaan aadaa amantii musliimaa akka ta'e kan dhaban wal bira dhaabbachuu irratti kan fuulleffannu ta'uu qaba jechuun gama biraatiin weerara COVID-19 dhaan kan wal qabate lammiileen biyyattii kunuunsaa ofii gochuu akkasuma immoo warra dadhaban illee kunuunsa isaan COVID-19 dhaaf ofii gochuu qaban irratti fuulleffannee taasisna. Yeroon kun yeroo ulfaataadha jedhanii ibsaniiti kan isaan jiranii akkasuma yeroo garaagaraatti Oromiyaa keessatti akkuma beekamu hawaasni musliimaa ni heddummata. Sana sababeeffachuudhaan immoo gama naannoo Oromiyaatiin jechuudha kan waammatu yuukaaste ammoo Sheek Haji Ibrahim Tufaa dhimma ayyaana kana fuulleffachuudhaan Oromiyaa keessatti aadaan jaalalaa fi duudhaa wal kabajuu amantaalee jiranii daran miidhagaa ta'e akka tureetti ammallee ta'uu qaba. Ibsuma isaan warri manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa baasaniiti turan irratti fuulleffachuudhaan isaanillee Oromiyaa keessatti aadaan akkasii jajjabaachuudhaa fi miidhageetti dhufuu qaba. Warreen beelaan beela baasuu warra dheebotan dheebuu baasuudhaan aadaa amantii musliimaa jabeessuu qabna jedhaniiti kan isaan jiranii. Egaa kana yoo jenne ayyaanni Idil Adhaa kun yeroo garaagaraatti yeroo 1442 kan inni kabajamaatti jiru ayyaana guddaa hordoftoota amantaa musliimaa biratti kabajaa addaa qabuutii fi sirnoonni garaagaraa yeroo itti raawwatan sirni amantaa musliimaa keessatti hajii nama jechisiisuu danda'u illee yeroo bakka inni itti raawwatamudha. Kanaanis ammoo bara darbee sababa weerara koronaa vaayirasiitiin jechuudha namoota 10,000 qofaadha kan irratti hirmaachuudhaaf carraa argataniitii turanii sanuu keessatti Arabiyaa keessatti jechuudha Saudi Arabiyaa keessatti yeroo COVID-19 hedduminaan hin babal'atin turedha yeroon bara darbee sun jechuudha yeroon ammaa kun waggaan isaa kan ga'e kuni haa ta'uti malee garuu yeroo ammaa kana lammiileen Saudi Arabiyaa keessa jiranii gara namoota 8,000dha namoonni COVID-19 kanaadhaan du'anii kan qabamanii ammoo namoota hedduu ta'aniitiin kan isaan jiranii isaan kana keessaa rakkoo kanaaf saaxilamtee osoo jirtuudha kan isheen namoota haga kanaa keessummeessuu dandeesse. Kana yoo jennu immoo haga ammaatti jechuudha namoonni 550 fi 50 ta'anidha kan onlaayiniidhaan galmaa'anii turan ayyaana Idil Adhaa ka guyyaa borii irratti kabajamu irratti argamuudhaaf jechuudha. Sanas onlaayiniidhaan galmaa'anii namoonni calalamanii ayyaana kana irratti akka argamaniif hireen kennameef immoo namoota 60,000 qofaadha jechuudha. Kana jechuun
namoonni yeroo achitti argaman illee maaksii godhachuu akka qaban, walirraa fagaachuu akka qaban, kunuunsa mataa isaanii gochuu akka qabanii namoonni 60,000 kun yeroo talaalliin addaa akka godhamuuf gaafa seenanis gaafa bahanis talaalliin COVID-19 akka godhamuufidha kan taasifameeti jiru. Egaa ayyaanni Iidal Adhaa kun ayyaana COVID-19dhaan gufataatii ture. Hedduminaan namoonni duraan irratti hirmaachaa turan illee bara darbee asitti hedduminaan irratti hirmaachuudhaaf hin carroomne. Haa ta'uti malee garuu akkuma amma kaasne lammiileen biyyattii garaagaraa iddoo garaagaraa jiran hordoftoonni amantii musliimaa jechuudha. Biyyuma biyya isaanii maatii isaanii waliin warra dhaban warra rakkatanii waliin akkasuma aadaa amantii musliimaa keessatti jabaa ta'ee wal nyaachisuu fi waliif dirmachuu sanarratti qe'ee isaaniitti bakkuma ayyaana jirutti akka kabajatanidha kan dhaamame jechuudha. Kanaan egaa akkuma silayyuu kaasne immoo qaala'insi jireenyaa biyyoota amantaa musliimaatti heddummataniitti immoo mudataati kan inni jiru. Sana keessatti maal gochuudha qaba nyaata irratti of eeggannoo akkamiitu godhamuu qaba kan jedhus immoo ogeessonni fayyaa ni gorsu. Ayyaana kanaan wal qabate ammoo taatee biyyoota Misraa fi akkasumas Senegaal keessatti ta'es immoo irraa tuqnee odeeffannoo keenyatti aanutti ceenu. Akkuma beekamu akkuma tamma kaafteetiin turte hawaasni musliimaa jechuudha kan amantaa islaamaa hordofan akkuma addunyaatti kan jiran ayyaana kanarratti isaan kan deeman gara hajjii deemanii Saawud Arabiyaatti wal ga'anii gara Arafaa kanarratti wal ga'aniiti kan isaan akkaataa jaalalli hawaasuma addunyaa kana keessaayyuu hawaasni jaalalaaf tokkummaadhaan beekamu hawaasa sadarkaa duraarra jirudha. Hawaasa addunyaa keessaa hawaasni amantaa islaamaa hordofu kun jechuudha. Uummanni musliimaa yeroo hundumaa akka aadaatti godhatee kan inni ittiin baratamee beekamu rakkataa gargaarudha. Rakkataa gargaaruu keessatti immoo sadarkaa akkamii akka qaban beekamaadha. Sadarkaan bahuteeti hawaasa sadarkaa idil addunyaatti ila guddoo argatudha. Kanumaaf immoo aadaa godhatanii jiran jireenya isaanii godhatanii jiran nama gargaaruun. Kanaaf ayyaanota akkanaa kanarratti qofa doon taane yeroo kaanis hawaasa nama gargaaruudhaan beekamu. Keessaayyuu yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa sana keessatti rakkinni adda addaa jira. Hawaasni Itoophiyaa keessa jiraatu kan waraanaan waxalamaa bahee jira. Jootan gara 9-10 siqaniif hawaasni waraana keessa ture jira. Waggoota 3 immoo rakkina cimaa keessa hawaasni ture jira. Gara lixa Oromiyaa fudhachuu dandeenya, kibba Oromiyaa fudhachuu dandeenya, kaaba biyyattiitiin Tigraay fudhachuu dandeenya waan ta'eef naannoowwan akkanaa kanatti rakkinoonni adda addaa jiru. Maatiin buqqa'eeti kan inni jiru. Rakkattooti hedduudha. Naannoo akkasii kanatti rakkinni waan baay'atuuf magaalaa Finfinnee qofa keessatti adoon taane rakkataa gargaaru akkasiitiin. Gama biraatiin immoo artistoonni Oromoo namoota jajjaboo jedhaman kan uummata kanaaf sagalee guddaa ta'aa turan hedduun isaanii rakkina cimaan yeroo waxalamanii gargaarsi gaafatamuuf mul'ataatti jira. Hordoftooti amantaa Islaamaa dabalatee uummanni Musliimaa akkasumas uummanni Oromootillee akkuma aadaa isaatti namoota akkasii kana gargaaruudhaan guyyaa akkanaa kana hirmaata. Hawaasa Islaamaa Musliimaa kanaan ala warri jiraniyyuu rakkinoota akkasii kanarratti hirmaatanii hawaasa isaanii nama isaanii jajjabeessuun akka eebba argatan jechuudhaan nuti illee gamanumaan dhaamsa kenna kan dabarsinu ta'a. Hogganoonni olaanoo jechuudha warri dhimmoota islaamummaatiin wal qabatanillee waan kana irjireessaan beekan ergaan isaan dabarsanillee kanuma kan wal fakkaatu. Kama biraatiin immoo odeeffannoo dhimmuma kanaan wal qabatu irratti ayyaanni Iidal Adhaa bor kabajamu hordofee biyyoota adda addaa biyyoota hawaasni musliimaa keessatti heddummata Afrikaa keessaayyuu Senegaalii fi Ijipti keessatti jechuudha yookiin Masarii keessatti akka malee ayyaana kabajamuudha. Hawaasni musliimaa achi keessatti hedduminaan jiraata. Sababa kanaaf ammoo gatiin hoolaa akka malee dabalee jira. Waa'ee hoolaatiin yeroo wal qabatamu gabaasi baay'ee tokko jira. Fakkeenyaaf akka gara duubatti qaamee waa'ee amantaa Islaamaa keessatti Ibraahim jechuudha gara amma Arafaat irratti marsuudhaan kan hawaasni musliimaa deemee guyyaa ayyaana Arafaa kabajaa jiru kan guyyaa 9ffaa lakkoofsisetti kan jiru achirratti Ismaa'eel jechuudha ilmi Ibraahim akka hin qalamneef akka qalamu inni arjoomee ture rabbii fi san immoo bakka buusee hoolaa qaleeti kan ture hawaasichillee amala kana godhateeti kan inni jiru hoolaa qaluudhaan beekaman. Ijibtii keessatti hoolaan gatiin isaa akka malee ol dabalee qaalaa'eeti kan jiru. Senegaal keessatti lakkanuma. Itoophiyaallee yoo gamas deebinee ilaalluteeti immoo hin qoratamne malee akka biyyoota kaanii qaala'iinsi jireenyaas dhumaayyuu uummata wareersee akka jiru beekama. Kanaan wal qabatee kana dura uummanni Masar kan maallaqa guddaa hin qabne yookiin uummanni Senegaalis sangaa yookiin loon qalachuun kan inni beekamu hoolaan akkuma jirutti ta'e hoolaan gatiin isaa durumaayyuu ol ka'aadha garasitti kan inni imalu. Amma immoo sababa COVID-19 wal qabatee sangoota qaluun rakkisaa ta'eeti kan inni jiru Ijiptii keessatti Senegaal keessatti lakkanuma. Sababa kanaan wal qabatee immoo uummanni hoolaa qaluuf dirqameeti jira. Gatiin hoolaa immoo akka malee dabalee jira. Itoophiyaa keessatti illee yoo fudhanne akkanuma kanumaan wal qabatee qaala'insi jireenyaa hin finiinsa. Amma fakkeenyaaf guyyoota
lamaan tokkoon kana keessatti akkuma ayyaanni idil adhaa kun as dhiyaachaa deemuun gatiin hoolaa dabalaa deeme kan jedhudha. Keessattuu ammoo Gibsi keessatti yookaan Misira keessatti hoolaawwan 700 ta'anidha kan qalmaaf bu'uureffamanii jiranii kan yaadamanii jiran akkuma tamma kaastee haasaa dubbeessisaame. Ministeerri qonnaa asimmoo gama sanaatiin kunuunsi yookaan eeggannoo godhamuu qabu irratti ibseeti kan inni ture jechuudha. Sanaan kan wal qabate akkuma amma wati kaasaa turte sangootni hedduminaan qalamuudhaaf wanta akka kanatti mul'atu miirri gaariin hin jiru haa ta'uuti malee garuu tilmaama ministeera qonnaa biyya Misiraatiin kan jedhamu sangoota 95,500 itti kan tilmaamamuudha kan yaadamaniiti jiranii. Sanaan garuu baay'ina hoolotaati kan xiqqaatee jiru 700 jechuun egaa. Gatiin hoolotaas akkasuma dabalee warra sangoota caalaa jira. Kun egaa gara biyya kanaatti hoggaa dhufne yoo ilaallu ta'e immoo yeroowwan ayyaanota kabraallee akkasuma yeroo ayyaana idil adhaa kanatti gatiin hoolaa Oromiyaa keessatti hagam akka guddatu hagam akka qaala'u jireenyaaf illee kan nama sodaachisu ta'uu isaati. Haa ta'uuti malee garuu sanas ta'u sana hordoftoonni amantii musliimaa jechuudha. Hedduminaan irratti hirmaatanii ayyaanni kun ayyaana seenaa qabu gaara Arafaa irratti jechuudha. Taatee seenaa amantichaa keessatti aarsaa guddaan itti kaffalame ta'eeti kan inni yaadatamu sababa ta'eef hordoftoonni amantichaa jaalala sirna kana irratti qaban mul'isuudhaaf waan hundumaayyuu otoo ofitti hir'isanii otoo nan dhabe maalin jedhinidha kan isaan raawwatanii sirna namatti toluuf sirna ulfaataa keessattuu hordoftoonni amantii musliimaa kan Oromiyaa keessa jiran immoo aadaawwan isaan mul'isanii fi duudhaa isaan qaban kan namatti toludha. Qaala'insi jireenyaa Seenegaalii fi Misira irratti mul'ataatii jiru gara biyya keenyaatti dhufee lammiilee biyya keenyaa akka yaaddessiniif gamanumaan dhaama. Egaa dhimma ayyaana idil adhaa kanarratti kana yoo jenne kan si bira hafe yoo jiraate itti edaaneetu gama oduuf odeeffannoo keenya itti aanutti ceena. Oduuf odeeffannoo keenya itti aanutti ceene dansaadha. Hawaasni Islaamaa hawaasni Musliimaa jechuudha kan amantaa Islaamaa hordofan hundumti isaaniitiyyuu ayyaana kana akkaataa ittiin kabajan isaanuu beeku. Kanaaf ammoo hawaasa hundumaa waliin ta'uudhaan haala gaarii ta'ee fi haala namatti toluun akka kabajan nuti hawwii keenya dabarsaa fi irra deemuudhaan baga dhaqqabdan isaanii jenneeti gara odeeffannoo keenyaa kana hafeetti itti fufna. Odeeffannoon keenyaa kana hafe keessaa inni tokko Ameerikaan talaallii COVID-19 Itoophiyaa fi kennuu fi biyyootuma addunyaatiyyuu jiran keessaa hedduudhaaf kennaate kan siin jirtu. Biyyoota Afrikaa kana keessaayyuu biyyoota 49f talaallii COVID-19 kan doozii miliyoona 25 ta'u kennuu fi waadaa galteetti kan siin turte. San keessaa qoodi Itoophiyaa dhaqqabuu qabu jettee kan lafa keette keessaa miliyoona 1.2 kan ta'u doozii Itoophiyaa kennuuf waadaa galte keessaa akka odeeffannoo ministeera fayyaa biyyattii irraa argatuu fi yaalletti dooziiwwan 453,600 ta'an har'a magaalaa Finfinnee galee akka jiru gabaasii baay'eetti kan inni jiru. Kanumaan ol qabatee wal harkaa fuudhiinsi godhamee jira. Ambaasaadara Ameerikaa kan Itoophiyaa keessa qubatuu fi akkanuma immoo ministeera fayyaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Liyaa Taaddasaa fa'aa waliin odeeffannoo gara kanaan jiru irratti waa'ee COVID-19 wal qabatu irratti wanni dabaluu keessaa jiraate qorannoo sa'aatii 24 godhame keessatti namoonni dabalataa 81 ta'an COVID-19 qabamuu mirkanaa'eeti kan inni jiru. Isaama keessaayyuu namni isaan kutaa laaboraatoorii galchanii qoratan nama 4,102 ture. San keessa 81 COVID-19 qabamanii jira kan jedhu addifamee kan jiru. Namoonni dabalataa sadillee lubbuun isaanii darbee yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan namoota COVID-19 qabaman 11,000 fi 11,000 fi 20 hin qabdi. Isaan keessaa warri lammiilee kana keessaa jechuudha namoonni 133 ta'an dhibee hamaa kan hargansuu illee fi isaan rakkisu keessa galanii akka jiran odeeffannoon arganne addeesseetti kan inni jiru. Gama biraatiin walumaa galatti Itoophiyaan yeroo ammaa namoota 3 kaleessa du'an dabalatee namoota lammiilee 4,357 ta'an dhabdeetii kan jirtu Itoophiyaan. Kanumaan ol qabate gargaarsi talaallii COVID-19tiif oolu kunillee kan Johnson & Johnson jechuudhaan beekamu kan maqaa wal fakkaatu Johnson & Johnson jedhamu beekamu kana Itoophiyaa fi kennuudhaaf waadaa galte keessa haga amma lakkoofsa maqaa dhoofne kana Itoophiyaa fi kenniti akka jirtuu fi kaafellee kan itti fufuu ta'uu ambaasaaddarri Ameerikaa Itoophiyaa keessaa qubatu waadaa galaniiti jiru jechuudha. Keessattuu waadaa galame biliyoona 1.2 jechuun waan guddaadha.
doolaara doozii haga kana ga'uu birrii ammasii baasanii Itoophiyaaf deeggarsa gochuudhaaf kan waadaa galanii turan jechuudha Ameerikaan. Kana malees ammoo biyyoota Afrikaa hiyyeeyyii ta'an keessatti talaalliiwwan kana fakkaatu bifuma Itoophiyaadhaaf gumaachitu waadaa galteetti kan isheen turte jechuudha Ameerikaanii. Sanaan egaa kan raawwatu ta'uu ishee mirkaneessitee jirti. Kanas immoo kan gochuu eegalte Ameerikaan wal dhabdee siyaasaan alatti wal dhabdee diinagdee ulfaata warroota industirii diinagdee gurguddoo Chaayinaatti wal morkii keessa jirtu irratti fuulleeffatteeti. Akkuma beekamu Chaayinaan egaa yeroo garaagaraatti biyyoota hiyyeeyyiidhaa fi talaallii COVID-19 kana dooziiwwan hedduminaan Itoophiyaaf isa ta'u biyyoota garaagaraadhaaf gargaarsa gochaati kan isheen turte. Ameerikaan illee xiiqii fi wal morkii keessa seenuudhaan ofii isheetiin ofitti fudhattee jalqabdeeti kan isheen jirtu. Kan yaadannu odeeffannoo keenya ji'oota tokkoon dura kan gabaasaa turre biyyoonni industiriidhaan badhaadhaan G7 warri jedhamanis illee qoqqobbii Chaayinaa irra kaa'ati kan isaan turanii gargaarsawwan hin malle garaagaraa guddaa fakkeessuudhaan Chaayinaan biyyoota hiyyeeyyii biratti jaalalaaf beekamtii guddaa argataatii jirti. Gama keenyaan illee nun kana taasisuudhaan deeggarsa ta'anii taasisna jedhanii kan isaan turanii. Kana fuulleeffachuudhaan egaa gara Itoophiyaatti qaari'anii. Eega jedhuun keenya nafini kana dura Itoophiyaan gargaarsa Ameerikaan gargaarsa Itoophiyaaf kennitu tokko tokko dhaabuuf akka jirtu akeekkachiisaa taasisan turte. Gama biraatiin immoo qoqqobbii fiizaatillee hongawoota olaanoo Itoophiyaa irratti kan maqaan isaanii hin dhaamin irratti qolaansuuf akka jirtu akeekkachiisee turte. Qolaansiteetu akka turte odeeffamaatti kan inni ture nuti gabaasaatti kan turre. Haa ta'uti garuu paartilee siyaasaa keessatti warri bultii dheeraa qaban warra akka Piroofeesar Mararaa Guddinaa Kunfaati nuti kan irratti cinqabnu yookiin kan nu rakkisu yoo fakkeenyaaf nama akaadaamiiti nama akaadaamii keessatti jiru yoo gargaarsa barnootaaf kennamu yookiin immoo gama biraatiin immoo gargaarsota dhala namaatiif malan kakkana kan hambistu ta'ee dhimmichi kallattiin kan hawaasa biyyattii hunda laallatu kan jedhan ammaaf immoo fiizaan isiin gatte aangoota biyyattiitii irratti gargaarsiin dhoggattillee kan waraanaan wal qabatu waan ta'eef as keessatti gaheen keenya waan miidhaan nurra gahu kan jedhu kaasaniiti kan turani kun immoo kan raggaasiisu akkuma isaan jedhaniitiin turanitti namoonni siyaasa gurguddoon illee jedhaa akkuma turan Ameerikaan gargaarsi qoqqobbiin isiin Itoophiyaa irratti gatuuf kaatellee kan miidiyaaleen iyyanii iyyiisiisan suni gama kana nama fakkeenyaaf Ameerikaan gargaarsa dhimmoota fayyaatiin wal qabatu irratti akka hin dhaamne ibsiteetti kasiin turte gama kanaan lammiilee Itoophiyaa bira jirti tarii warra aangoo qaban walitti bu'uu dandeetti malee yookiin imaammanni biyyattiisiif ta'uu dhaba malee biyyoonni addunyaarra jiran kamiyyuu eviniif masariin dabalatee akkuma Abdul Fattah Siisiin gadi fullaanii dhimma misoomaati jedhanii eegee dubarra waadaa galaa turan dhimma faayidaa siyaasaatiif ho'ifamu tokko tokkotu jira malee biyyoonni addunyaa Itoophiyaa waliin ammatti rakkoo hawaasummaa akka hin qabne tarii rakkoo imaammata diinagdee alaa qabaachuu mala malee rakkoo hawaasummaa ka hawaasa Itoophiyaa miidhuudhaaf biyyi hojjan akka jirtu gamanaan mirkaneeffachuun kan danda'amu ta'uu nuti akka gaazexeessaatti hawaasa keenyatti mara. Keessatti egaa Ameerikaan kanarratti fuulleeffachuudhaan haga ammaatti biyyoota 49 ta'aniif Afrikaa keessa biyyoota hiyyeeyyii jedhamaniif talaallii COVID bifuma Itoophiyaadhaaf taasisteef kan taasisu ta'uu ishee waadaa galteeti kan isheen jirtu. Kanas immoo waldalaa duubaan kan biraan geessistuudha. Kana yoo jenne egaa waa'ee talaallii COVID-19 Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaatti jiruuf keessattuu immoo waa of eeggannoo hawaasa Itoophiyaa keessaa keessattuu kan gama Oromiyaatiin jiru baay'ee laaffataa jiraachuu isaati. Kanaaf lammiileen keenya weerarri kooroonaa vaayirasii daran dabaluutii fi hammaataa waan jiruuf bakka jirtanitti yeroo imalarraa konkolaataadhaan imaltanis haa ta'u yeroo lafoo deemtanis bakkawwan daldalaa fi gabaa garaagaraa keessatti of eeggachuudhaan dhibee balaafamaa kanarraa akka of qusattan dhaamsa keenyaadha. Kana jenneeti egaa hoduuf odeeffannoo keenyatti aanutti ceenee yeroo keenyatti fayyadamuun gargaaraa ba'a. Hayyee akkuma beekamu akkuma jalqaba mataa dhaadhaa'uuf yaalleetiin turretti dhaabbanni fannoo diimaa idil addunyaa jechuudha gara Tigraay seenee waan achi keessa jiru hubachuu fi yaaluuf carraa argadhee jira kan jedhu gabaasaalee miidiyaa adda addaa gabaasaatti kan isaan jirani isarratti fuulleeffachuun mee waan gama miidiyaaleen waan fannoon diimaa gara Tigraay imalee laale waan quba qabdu yoo jiraatte. Egaa adoolessa 18dha ibsi gama waldaa fannoo diimaa idil addunyaatiin kan ba'e dhimma Tigraay irratti fuulleeffachuudhaan jechuudha. Sanarratti yoo akkuma beekamu marsaalee hawaasaa garaagaraa irratti miidiyaaleen waca isaaniitiin kan balballoomsaa turan waa hedduudha. Tigraay yookaan TPLF keessa humni guddaan akka jirudha. Sanaan isaa immoo humnootiin Tigraay waraana raayyaa ittisa biyyaa naannoo sana nageenya eegsisuudhaaf socho'aatii turan 6,000 wadheetiin jira yookaan immoo booji'eetiin jira jechuudhaan ibsaati kan inni ture.
Gama Itoophiyaatiin ammoo waan sun soba ta'uu Photoshopii ta'uu gama qondaaltota raayyaa ittisa biyyaatiin himamaati kan inni ture jechuudha. Sanatti fuulleeffachuudhaan waldaan fannoo diimaa addunyaa jechuudha gama Tigraayitti fuulla'uudhaan haalli qabatamaan jiru maalidha kan jedhu qorannoo geggeessuudhaaf gamasitti qaariu kootii fi carra qabeessa jedheen of lakkaa jechuudhaan ibsa baasee keessatti kaa'etti kan inni jiru. Sanaanis ammoo waldaan fannoo diimaa kun namoota hidhaman jedhaman ilaallee qorannee gargaarsa kan barbaachisu ta'e gargaarsa gochuu kan hin barbaachisne yoo ta'e immoo achumatti kunuunsa gochuu fi kun hiree keenya yookaan immoo kaayyoo nuti dhaabbanneedhaaf waan ta'eef namoota hidhamanii jiran jedhaman bira geenyee to'achuuf ilaaluun haala isaanii mijeessuutii fi haala qindo'aa ta'eetiin to'achuun dirqama keenya kanas immoo itti ofitti fudhannee hojiirra oolchina jechuudhaan waldaan fannoo diimaa adoolessa 18 ibsa bara 2021 kana sanbata duraa darbe jechuudha kabaaseen mirkaneesseeti kan inni jiru kana yoo jennee egaa Tigraay keessatti akkuma namuu beeku rakkoowwan ji'a 8-9 keessatti mudatee lammiilee hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru kanneen beelaaf saaxilamaniiru qabeenyi hedduun barbadaa'e kan inni jiru yeroo dhiyoon asitti immoo raayyaan ittisa biyyaa magaalattii dhiisee bahuudhaan yeroo waqtii gannaa kana keessatti lammiileen biyyattii qonnaaf hojii misoomaatiif akka itti fayyadamaniifan dhiisee ba'e kan jedhu ibsaati ture. Sanaanis ammoo lola qaama haala ittiin ofirraa ittisuudhaaf gama sanatti fuula keenya deeffana jechuudhaan dhimma abbayyaadhaan kan wal qabates ibsaniiti kan isaan turani. Haa ta'uuti malee garuu humnootiin TPLF ka turan kan amma TDF jedhaman Tigray Defense Force jedhamanii uffamaatti jiranii ibsoota garaagaraa baasaati kan isaan turanii magaalaa Maqalee fi guutummaa Tigray to'achuu dandeenyeera jechaatii turanii sanarratti fuulleeffachuudhaan durataa yookaan immoo hoogganaan TPLF Dr. Dabratsihoon Gabramikaa'el jechuudha Reuters waliin afgaaffii taasisaatii turan keessatti humnootiin isaan booji'an dhugaa ta'uu fi baay'inni isaanii 6,000 ta'uudha kan isaan dubbatanii sana keessaati loltoota hooggantummaa irra jirree fi loltootuma biyyaaf dhaabbatan 1,000 kan ta'an deebisuu isaanii ibsaniiti kan isaan turan jechuudha Reuters irraa akka wabeeffannetti sanaan immoo mootummaan Itoophiyaa akkuma jalqaba kaaseyyuu loltoonni keenya homaa hin booji'amne kan jedhu ibsa isaanii keessatti turanii tuqanii turan Jeneraal Baacaa Dabalii jechuudha. Sanaan egaa waldaan fannoo diimaa ammoo ibsa erga gamasitti imalee maal baasa laata kan jedhu ammoo gaaffiidha hunda keenyaatiifu oduuf odeeffannoo keenyatti isa ta'u oduu keenya biraatiin yookaan immoo gabaasa addaatiin qabannee kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Fuulli waldaa fannoo diimaa idil addunyaa irraa arganne kan guyyaa irraa kana fakkaata gabaabumatti jechuudha. Kaaf immoo biraan geenya egaa kana jennee oduuf odeeffannoo keenya kan guyyaa irraa yoo xumurre gaarii natti fakkaata. Hawaasa amantaa Islaamaa hordofan hawaasa Musliimaa biyya addunyaa tana hundumarra jiraataniin kaanin kaawwamaan amma yeroo ammaa kanatti ayyaana guyyaadhaa kan ayyaana Arafaa warra kabajaa turaniin baga dhaqqabdan jennee ayyaana Idil-Adhaa kan bor kabajamuuf immoo hawaasa Musliimaa idil addunyaarra jiru mara isaaniitiin iyyuu baga jalbultii kana isin dhaqqabe jennee odeeffannoo kennan gabaafannaa nagaatti nu dhaame daawwattoota keenyatti. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii oduuf odeeffannoo keenyaan isin faana taasisaatti turre kana fakkaata ture. Oduuf odeeffannoo keenya irraa isinitti muudhaan kan isin faana ture. Ani Lalisaa Alamuuti. Akkasuma waa'illi koo ammoo boruma ishiiti. Egaa gama ogummaa teeknikaatiin ammoo Lammii Solomoon nu faana ture. Egaa qophiileen FIB kanneen baroon itti fufuu isiniin jecha gama keenyaan nagaa isinitti dhaammannaa baga ayyaana Idil-Adhaa waggaa 1442 geessan jecha hordoftoota amantii musliimaatiin irra deebinee baga geessan isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.